itti gaafatamaa walii galtee barattoota ittihaadaa jechuudha. Isaatu amma daqiiqaa gabaabaa keessatti dubbata. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baga nagaan nu dhuftan isin jenna. Eebbifamtoota addana keessa jirtan baga nagaan gammaddan isin jenna. Ammallee waggaa dhufuullee warri digirii maajisteeraan eebbifama warri maastiriitii immoo dooktereetiidhaan inshaallah akka eebbifamtan abdii qabna. Kanatti aansee kabajamtoota bakka bu'aa ambaasaadarrii Itoophiyaa obbo Najib ammallee kabajamtoota sheekota keenya hunda addanatti argamtanii itti aansee kabajamtoota barattoota TBO yookaan barattoota tokkummaa uummata Oromoo biyya kana keessatti argamtanii ammallee kanatti aansee jechuudha. Kan kabajaa guddaa isinii qabnu kabajamtoota uummata keenya biyya Sudaan keessatti argamtan isaan keessaa kan waamicha kana har'a dhageessanii guyyaa har'aan addatti nu argamtan baga nagaan nu dhuftan isinii jenna gammanneerra baga nu gammachiiftan isinii jenna rabbiin umurii keessan nuuf haa dheeressu isinii jenna inshaallah baga nagaan addatti nuuf argamtanii. Eebbi kun akkuma beekamu waggaa hedduu geggeeffamaa ture waggaadhaan geggeeffamaa ture garuu kan waggaa kana waan adda isa godhuu jira jechuudha. Waggaa hedduu geessineerra waggaadhaan kan waggaa kana kan bara 2019 kana waan adda isa godhuu jira. Isaan keessaa namni waan adda isa godhu naaf himu yoo jiraate shilmaata guddaa qaba. Namni himu jira waan adda isa godhu. Akka isin hin dabarre shimala yaa doktor. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Doktori argatanii jiru shilmaata guddaa qabdu bonnutti dhuftanii fudhattu inshaallah. Ganama manatti sireenaa biiroo keenyatti dhuftanii fudhattu inshaallah. Okay, kanatti aansee jechuudha. Ammas akkuma isaan jedhan wanti adda isa godhu waggaa akkuma doktori jedhan deebi'u waggaa dheeraa dhiibamaa ture tumamaa ture waan hundaa ta'aa ture namni keenya irratti amma garuu waggaan kun kan ifa dukkana keessaa gara ifaatti rabbiin nu baasee jira alhamdulillah rabbil alamin baay'ee gammanneera isaa keessa addunyaa irratti kan oromoon beekame jira biyya hundaarra kanatti aansee wanti hundaan jedhameera waan irra deebi'ee haasamu qabu haasaa yeroo hedduu haasa'amee jira waan gabaabduudha iddoon akkuma dhufetti deebi'ee galu jedhee lafaa kabalee lafaa ka'uu kiyya hin barbaachisu ture wanti hundaan haasa'amee dhufeera akkuma isin beektan kanaaf jechuudha dhaamsa xiqqoon qabaa dhaamsa qabu kunis waa lama sadii amma barattooti kun akkuma jiranitti jechuudha barattooti tokkummaa Oromoo biyya Sudaanitti argaman kun uummata isaanii ada jedhan kana wajjin tokko ta'uudhaaf fedhii dhibba keessaa dhibba qabu garuu akkuma carraatee walitti dhufuu hin dandeenye jechuudha garuu guyyaa har'aa kanaa kaafne inshaallah akka walitti dhufnu isinillee barattoota keessan kana akka dhuftanii barbaadan nullee akka isin barbaadnu isin jenna inshaallah nuti barattooti tokkummaa Oromoo kun jaalala hedduu isiniif qabna isinillee akka barattoota tokkummaa Oromoo kanaaf jaalala onneerraa kee qabaattan dhaamsa isiniif dhaamna kanarraan kana fe'ee tokkummaa keenya haja beessuun tokkummaa keenya kana jechuudha lagaaf gaarri yookaan gandi yookaan godinni akka garagara nuuf finne Oromoon tokkummaa bahagee lixa ta'e tokkuma waan ta'eef akka wal jabeessuun jechuudha wanni kanaan dura lagaan gaaraan yookaan biyyaan yookaan godinaan wal qooduu akkuma isin beektan waggaa 200 wal nu cabsee jira jechuudha jaarraa 2 wal nu cabsee jira amma tokkummaa Oromoo kanaatiin erga waggaa 2-3 keessa jammarame Oromoon kun tokko ta'ee jira ilmaan abbaa tokko ta'ee jira kanaaf tokkummaa keenya haa jabeessuun isiniin jenna. Ittaansee jechuudha tokkummaan kun wanti ijaaramee akkuma beekamu sila haasaamee tura tokkummaan kun wanti irratti hojjetamuu fi barattoota kana tokko godhuuf barattoota kan qabnu godina torbaadhaa qabna barattooti kun godina Booranaa irraa ni qabna Arsii irraa ni qabna Baalee irraa ni qabna Wallagga irraa ni qabna akkasuma Jimmaa irraa ni qabna Walloo irraa ni qabna barattoota godina torbaadhaa qabna jechuudha alaamaan wanti tokkummaa kun hojjetee barattoota kana tokko gochuudha jechuudha alaamaa isaanii barumsa irratti yaada akka waliin jiranii fi aadaa hundaa kana godina torbaadhaa wanta jedhamu akka hundi kun baree biyyatti fuudhee gala jechuudha kanaaf inshaallah tokkummaan kun waan hedduu hojjetee jira guyyaa biraa isin ibsuu dandeenya kanaaf waa'ee tokkummaa kana isin waan isin gochuu danda'u jechuudha bixaaqaa gosa lama qabna jechuudha yookaan kaardii ID kaardii kan jedhamu bixaaqaa gosa lama qabna isaan keessaa kan miseensaatii fi kan barattootaa qabna jechuudha barataan kan inni fudhatu mircaa yookaan filmaata dhibba akka geessuuf fudhata wanta sana kan miseensa alaa ta'an immoo filmaata geessuu hin danda'an garuu miseensa tokkummaa barattoota Oromoo biyya Sudaan kana ta'anii waan hundaa irratti akka guyyaadhaa kana eebbaratti dhufuu hin danda'u mana barumsaa irratti barumsa adda addaa irratti argamuu hin danda'u waan barataan kun hojjetu irratti nashaaxaa hunda irratti argamanii fudhachuu hin danda'u kanaaf amma bixaaqaa nuyi yookaan ID kaardii jedhamu kana barattoota hundaaf hirree jirra isinillee inshaallah amma maqaa isin keessa dinne maqaa hunda furannaa raqama keessa illee furannaa bixaaqaa kana baafattanii kaatanii akka tokkummaa wajjin hojjettan isin jenna miseensa nuu ta'a isin jenna kana irratti aansee jecha dhumaa irratti jechuudha yeroo hedduu nuyi waan taarikaa haasofna jechuudha taarikaa haasofnaa waan amma jiru irraanfanna jechuudha
Kanaaf taarika dhiibnee jechuudha yookaan taarika yookaan seenaan akkuma seenaatti dhiibnee nuyi seenaa hojjechuu qabna jechuudha. Waan har'aa hojjechuu qabna hirree hedduu seenaa irratti hundaa'uu hin ta'in waan amma ofii keenya hojjennu irratti gochuu waan qabnu har'aa fi bor waan gochuu qabnu irratti baruu qabna hundaa'uu qabna jechuudha. Kanaaf meesee tokko waan isiniin jedhu keessa jaalala keenya ibsuudhaaf tokkummaa ibsuudhaaf maqaa barattoota Oromootiin namni hundaan see tokko lafaan hagataniin maqaa kabajaatti isin gaafadha. Isa booddee namni hundaan akka wal dubbisu isin gaafadha. Inshallah lafaan ukaasee tokko dhiifama wajjin isin rakkifna. Namni addina keessa jirtan lafaan ukaasee tokko isin rakkifna dhiifama guddaa. Namni nama isa bira jiru hundaan ufa dubbisu wala dubbisu. Wal dubbisa akka jirtan namni nama isa bukkee jiru ufa dubbisu gubbaadhaa guyyaa gammachuuti guyyaa dhiifamaati. Guyyaa dhiifamaa. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Akas jaalalli akas tokkummaan jechuudha tokkummaa ibsu kan afaan bichaamni nafas ta'uu jechuudha. Kanaaf kabajamtoota hundee keenya wal dubbiftan nama waliin dubbifne illee haalaan jedhaman maal waliin dubbifne kun wal dubbisaa malee aboo Allahu harka ol kaasaa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar tokkummaan ol ta'eedha Allahu akbar kabajamtoota keenya guddaa galatoomaa hedduu isin jaallannaa hedduu isin galateeffannaa gadi nuutaa wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. والآن سنعطي كلمة للأخ نجيب عبد الله فليتفضل مشكورا وماجورا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد بليين جالتمو خبجمو قالي حيوتن غرغدون اسافي غرسا بريدا في ارغا بريدا نوف دامتن akkasuma ammaasiis abbootiin gadaa haadha siiqeetii fi qeerroo fi qarreen akkasuma ammaasiis hundi keessan warri har'a asitti argamtan hundinuu nu gammaduudhaaf waan asitti argamtaniif baay'ee isin galatoomfannaa. Anis hamma tokko akkaan quba qabutti yoo dhuma rakkoon hatattamaa qabatee hafan hin beekne malee ambaasaaddarri keenya affeeraan isaan qaqqabee akka dhufanillee odeeffannoon qaba ture garuu rakkoo dhumatu qabate jenneeti yaannaa. Akkasuma ergaan teessan kaleessa yeroo geessu koomunitii Itoophiyaallee affeerree turre koomunitiin Itoophiyaas maal barbaadan waan isin gargaaru faallee yoo jiraate dabalata nutti madhaa jaanii turanii hin dhufanillee jaanii turanii akkasuma bakka waan waldaa misooma Oromiyaallee hundi isaaniitu hammaan informeeshina qabutti akka dhufanii wajjin hirmaatanilla karaa jiraachuunis mala hundumaafuu akka dhufanitti fudhannoo hunduma isaaniitu hundi keessanuu asitti argamtanii waan akkana dhamaatanii nu wajjin argamtanii nu gammaduudhaaf sagantaa akkasii nu qopheessaniif durataa akkasuma dura bu'aa tokkummaa barattoota Oromiyaallee obboleessi keenya Bashiirii fi horee isaa wajjin jiran hundumaayyuu baay'ee ani maqaa kiyyaa fi maqaa obboleeyyan kiyya kan nu wajji eebbifamaniitiin baay'ee galatoonfachuun barbaada. Albashiir kaan kufee Albashiir isaan amma durataa keenya hordofaa gaggeessaa jiran kanaani siir yaa Bashiir نحن جنودك للتعمير جناني فندرة ناديمني وانت أما جلقة برد دبتمي نيا دان قافا ديجري جلقة باي بفهم نبركم ولا ما في سدد دروبوان أفريقيا يونيفرسيتي دايركتوري بروفيسور عمر السماني جامو أرى كل في برومسا إسنرك خيني ملي إسنبرسي بني برومسا وفي خيزاني برتو كل في إسنرك خيني خنجامو نامني تراني أرى إساني اللي كنو شيخني خيني سجبريليس اسمه دي بيساني تيماني برمسين دابتو من المهد إلى اللحد كما جاء مسوني أدانيتو خنام بود وفي خينيف قدسون بليين كينيا خان وجينيس أماسيس أما دان دامت ربنا أغر غارو رامسيس إن كيسن رام تنندنو هجتي خود أف كوبي ده أما نما بيجتين نجا ساجرو دكتور أبيين أكفا كينياتي نقفامي خا ساجرو الدنيا عندك كاساجرا جاي سانتا بتنيف يو آرتي وجتان أمتا آرتي توتا چالا آرتي توتا ثاني ورا سياساتي وجيوتان ورا سياسات چالني ورا قاموا مسنا هندت خنا هند نمني خن كرسي كفر تايم برنة تتافي أوفيس عارتي قرانين أكلت برسني نما قاف تايسني نما أرى الدنيا تيجي تونيك أبن جتير عادة تون كيس أتوقتي حكا ولتي مفولين سمنو رغاس جتنا ماندرتي أتو نمني خن سبا خنا راتو باته أرى سربي ميكا سربمين توري بيا خيزتيس ميديام بيا خيزا هرنگل فتو ولا نو ميكا تيم بيت توري garuu akkanatti hamma danda'ametti hamma biyya keessa hamma dubbatame kana oli ture garuu saba kana raata godha malee utuu saba biraa raatee arra namni kamaraatu faana dhabamu gammachuudhaaf jechaadha. Nobel Prize akkama Prime Ministeriin keenya argatanii kana warra akka Einstein faatu argate Albert Einstein isa boombii nuukileeraa uuman faatu argatan warra akka Mandela faatu argatan warra lafa jalatti waggaa 27 hidhamanii
araarama nama gurraachaa fi nama adii jidduu fidanii biyyattii san tokko godhan warra akkasanii faatu fudhatan. Warri kun garuu waggaa dheeraa hojjechuudhaaf irratti hidhamuudhaan addunyaa irratti jechuun ni danda'ama. Hoogganaan akka kanaa waggaa tokko keessatti waggaa tokkoo fi umrii waggaa tokkoof walakkaatti gahee hamma kana qabajaame nama 300 dorgomee argate yeroo jalqabaatiif yeroo ilma abbaa gadaa dhalataa Oromoo ta'u biyya san keessattii fi addunyaa guutuu keessa maqaa biyya teenyaa yaamsisu namayyuu caalaa namni ittiin boonu nuti kunis gammachuu lammataatii baga ittiin gammannan isiniin jaa. Asuma biyya kana keessatti mee isa biyya alaatiif biyya keessa hojjetamu haadhiifnu akka filatamaniin biyya kana dhufanii ijoollee dhumateenya garri caaluun beektu isinii hidhamanii isaan baasuudhaaf baay'ee dhamaanee umrii waggaa dheeraa katti murtaa'e yeroo irraa fudhanne daqiiqaa lama keessa biyya tanaa baasanii akka quba qabdan sanitti xayyaara ofiitiin fudhatanii biyyatti nu galfatan marsaa jalqabaa akka filatamaniin lammata amma dheengadda gizee filatamanii waliigaltee biyya kanaa mallatteessuudhaaf dhufan keessatti akka carraa ta'ee nama hidhaa jiraas hin qubne nama jiruus quban qabaanne ture nu xayyaaraa beeta mangistii xiqqaa tokkoon dhufan isaanii fi keessumaan isaanii wajji dhufanii dubartii 100 fi gara 13 asii walitti qabnee taa'aa jirra biyya galchuuf rakkataa jirra dallaala harkaa warra bilisoomfamee biyyi kun taa'aa jiru jaamee jennaan yeruma sanitti bilbilanii xayyaaraa booying nama 700 baadhatu biyyaaf ichisiisanii ofii wajjin marsaa lammataa dheengadda fudhatanii biyya galanii jechaadha. Kuni waan baay'ee nama gammachiisu biyya kana keessatti koomee waan haasaa isinitti dheeressu yeroo teessan illee baay'ee gabaabduudha. Dheengadda gaafa biyya kana jiddugala qiyaada ammaa bakka ijaamu uummanni faddaleet saamiin sun argame biyyi tun garam deemti kajaamu dhamee ture. Hoogganaa ta'ee biyya kana dhufuu dhiisiiti dippiloomaatonni biyya kana keessa jiran akka jiranii ulaa qollofatanii gara biyya fi deeman muwazzaftoota asaasiyoota kaasanii lookaalistaafii fi namoota tokko tokko waardiyaa qofa dhiisanii as keessaa ulaa cufatanii galanii turan. Lammii biyya san jiran uummata Itoophiyaa miliyoonaa ol jiru eessatti biiroo cufatanii deemtan tokkoon keessan akka achiin sochoone jedhee asitti imbaasiin keenyaas tokko akka asiin sochoone godhee yeroo jalqabaatiif akka Afrikaatiif akka addunyaatiif faddaleet saamiin ta'ee guyyaa sadi qofa booda namni dhufee biyya kana ziyaaree haala gartee mufaawadaan isan itti himsu haala mijeesse yoo jiraate nama bulchaa Itoophiyaadhaa kan ammaan tanaa Dr. Abiy Ahmed qofa jechaadha. Kun immoo akkuma beektan dheengadda wanni isaanii san milkaa'ee Israa isin gaazexeessituun isa dhiyeessinu hatta xaayiratuhu al-maymuna bimataar al-Khartoum بزيه الأبيض وبناقته الزاهية رئيس وزراء إثيوبيا اسمتي قال كان يقول يا أخي قديس الدنيا ندين كيف رسول السلام بمقدم رسول السلام تفعل شابنا زنجة زنجة خلاف نمنا كراهم ما نوتا نوتي فكين نوتوقف نما بروم سر جروفي نما بروم سر جريس كي سافو نما بروم سر جروفا بروم ستوقف يا قل في أمره في جبريل جانسون أكسم أنت خيسان تاماجر تنسون أما نهار كجلته قدوة كسيتانه biyyaan deemuudhaaf yeroo nammaa fi gizee qabnu kanatti fayyadamnee tattaafachuu qabnaan isinin jaa waan akkanaa isin argamtaniis dhageeffataniif baay'een isin galatoomfadha hundi keessanuu baga gammanneen isinin jaa galatooma.